Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam hordoftoota fi daawwattoota peejii Kemalaappi. Nagaa jirtu. Ani obboleessi keessan nagaa kooti. Alhamdulillah. Har'a aappii bareedduu takkan isiniif qabadhee jira. San dura garuutu warri hanga har'aatti channel YouTube kiyya subscribe gootanii maamila hin taane subscribe akka gootan kabajaan isin gaafadha. Kemalaappi jettanii yogguu isin barreessitan haala kanaan isin dhufa. Subscribe tajeetu tana al tokko cuqaastu. Sana booda viidiyoon ani gadhiise takka daddaftee akka isin bira dhuftu al tokko cuqaastu jechuudha. Sana booda yogguu ani wanta akka gadi dhiise waggasuma isin dhufee notification isin dhufa jechuudha. Kanaaf haala kanaan akka irraa fayyadamtan kabajaan isin gaafadha. Gara barnooticha har'aatti yoo deebinu aappii bareedduu takkan isiniif qabadhee jira. Aappii tanas Play Store keessaa arganna jechuudha. Play Store keenya irra seenneeti iddoo sarchii kanarratti floating sticker jennee barreessina jechuudha. Stickies. Erga haala kanaan barreessinee booda irratti cuqaasna. Haala kanaan nu dhufaa jechuudha. Akkuma argitan kana ishee jalqabaa kanarratti cuqaastu. Ishee kana gara bilbila keessanii irratti gabbuufattu jechuudha. Floating sticks jettanii erga barreessitanii ishee kana gara bilbila keessanii irratti gabbuufattu. Erga gabbuufattan booda faayidaan isii maalii jechuun keessan hin hafu. Aappiin tun yaadannoo garaagaraa qabachuudhaaf qalamaa fi waraqaa yookiin luuka isin hin barbaachisu anaatu isiniif jira jetti. Mee haala kamiin akka nun barbaachisne walumaan haa ilaallu. Aappii tana akkuma argitan irratti nu cuqaastu yogguu isin cuqaastan haala kanaan isiniif baati jechuudha. Haala kanaan isiniif baati. Amma yoonii fi gosa biraas barbaaddan mallattoo pilaasii tana kunoo ishii tana cuqaasuudhaan gosa hedduu baafachuu dandeessan akkasuma baay'ee ishii baafachuu dandeessan jechuudha. Balleessuudhaafis kunoo mallattoo X tana cuqaastu mallattoo X tana jechuudha. Amma haala kanaan erga baafanne booda mirgarraa gara bitaatti akkana harkisna al tokko. Haala kanaan akkana guunuti harkisne haala kanaan mallattoo qalamaatiin nu teetti jechuudha. Akkuma asirratti argitan mallattoo qalamaa fakkaatee teessi. Nuti amma sooshaal miidiyaa garaagaraas keessa ta'ee wanta garaagaraa keessa osoo jirru yaadannoo takka qabachuudhaaf yoonii fi dirqamne achi keessaa bahuu osoo hin taane fakkeenyaaf mee kirooma kiyya keessaa ani osoonii fi kirooma kiyya keessatti barruu tokko dubbisaa jiru. Fakkeenyaaf barruu seenaa jeneraal Waaqoo Guutuu osoo dubbisaa jiru yaadannoo takka qabachuuniif yoo barbaade as keessaa baay'eetiin qabachuun nan barbaachisu. Haaluma salphaan kun mallattoo qalamaa asirra jirtu tana akkana harkisaa jechuudha xiqqeesseetiin. Akkana erga harkisee booda saayizii isin barbaadaniin jechuudha akkanatti deebisuu dandeessu. Akkanatti deebisuu dandeessu akka barbaadanitti erga deebistan booda al tokko bakka type here jedhu kanarratti gachuqaastu. San booda haala kanaan seenaa barbaadan san fakkeenyaaf gootichi Oromoo jeneraal Waaqoo Guutuu kan jedhu kan amma qabachuuf yoo barbaade haaluma kanaan barreeffamichis asirraa osoo hin deemne haala salphaadhaan qabachuu dandeenya jechuudha. Kuno haala kanaan yaadannoo qabannee booda yoonii fi qabannee kan biraas dubbisuu barbaanne akkanuma harkisnaa jechuudha al tokko gara bitaatti jechuudha. Haaluma kanaan as deebi'ee ta'a. Nuti ammas dubbisa keenya ittuma fufneeti yeroo qabachuu barbaanne ammas haaluma kanaan harkisnaa jechuudha. Bitarraa gara naatti akkana harkisne haaluma kanaan nu baya. Ammas irruma deemnee waan barbaanne san qabachuu dandeenya jechuudha. Aappiin tun caalmaa wantiin isiin namatti toltu bakka ati jirtu san keessaa bahii isin jettu haaluma salphaan achuma keessa teetteeti wanta garaagaraa qabachuu dandeessaa jechuudha. Kanaaf hedduu takka namatti tola. Akkuma argitan ammas gosa hedduudhaan argachuu dandeessu jechuudha. Gosa hedduudhaan haala kanaan argachuu dandeessu. Akkasuma ammas wanti biraa kan inni qabu fakkeenyaaf koppii yoo gootan haala salphaan achuma keessa teettaniiti waan koppii gootan san achirratti kaafachuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf kan amma koppiin godhe mee haala kamiin irratti godha kan jedhuuf haala kanaan ni harkisa. Sana booda dhufeeti haala kanaan yogguun ani gachuqaase kunnaa dhufa al tokko ni tuqaa paste jedhu naa baya. Sana booda paste irratti godha jechuudha.
Haala kanaan yaadannoo garaagaraa qabachuu ni dandeessu. Sana booda as keessaa yogguu baatanii deemtan yeroo barbaaddanitti hanga feetan turtanii bilbila keessanis switch gootanii yoo deebitan yaadannoon sun achirraa hanga isin balleessitanitti hin badu jechuudha. Yeroo biraatti deebitanii itti qabachuu dandeessan. Kanaaf haala kanaan akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Hiriyoota share gochuu hin dagatina. Ani keessi wajji ture Kamal Ibrahim, peejiin too Kamal Appiidha. Hanga sagantaa biraatii walitti deebinutti nagaan naaf tura.